erkanne. Jirtu nagaasi. Kadaan dhufe ilmoo kadhaateeti. Ilmoo kadhaati nyaanni dhugnu inni erkanne. Maal jettan? Nagaasiif haa ta'u. Nagaasanii sirrii haa ta'u. Mee akkamii ati fayyaan kee xeenaan tikikiliimi? Fayyaan qaba garuu xeenaa heetu maal jette? Maal jette? Yeroo afaan Oromoo dubbannu afaanuma Oromoo qofa dubbachuu qabna. Tole haa ta'u. Toobadhu. Seera afaan eeguun Itti murtamoo itti murtamoo. Seera afaaniiti. Alaala fufa akka famaa. Yoo gaafii qabaatte itti dhoose. Laa jechuun isuma addaanuu baafadha isee wangeela pheenxee ortodoksii addaa baafattee matti booda itti fufaa isaan rabbi jiraan oofin. Amantiin tee maali? maaliif? Sirraayin maaliif bitachuuf? Maaraa goota. Anis geessee gurgura. Maal jedhamu? Waan gaariidhaan gabaa dhaqanii waan magaalaan bittuun gabaa dhaqaniimi. Yaa. Abu Muazuu kun muuza Adam jannata adanii baasee nyaachuu jira. Maaliif? Kun jannata adanii baasee nyaachuu jira. Maal jettarree? Amantiin tee maali obboleessa kiyya kabajama? Amantii maaliif na gaafatte garuu? Ani amantiin tiyya Islaama. Yaa. Kanaafuu? Amantiin ati yoo amantii ni qabdaa? Yeeyee nan qaba. Mee maaliidha isiinsa? Protestaantiidha. Oh yaa. Kitaaba 66 amantaa jechuudha. Yaa. Gaarii. Gaafii sin gaafachuu hin danda'a? Eeyyeen ni dandeessa. Ani Yesuus Kiristoos kana beektaa ergama Waaqayyoo jedheen amana. Ati yoo mee akkam jettee amana? Ana kan kitaaba kiyya keessatti argutti ergama Waaqayyoo jedheen amana. Ati hoo maal jettee amantaa? Nu waaqa. Duba kitaabni kee ergama Waaqayyooti jedhamiti. Hin jedhu. Ni jedha. Hin jedhu. Situ hiikkate akkasitti. Lakki na dura hiikamee jira duraan afaan biraatiin ture afaan Oromootti akkas jedhee hiikame. Macaafni qulqulluun kan warra musliimati moo warra kiristaanaati? Maal jette? Macaafni qulqulluun warra kiristaanatti fayyadama moo warra musliimatti fayyadama? Akkana jedhee warra kiristaanaatti fayyadamu moo warra musliimaatti fayyadamaa yoo jette waan gaarii. Garuu ka islaamaati moo ka kiristaanaati yoo jette achi rakkoo. Maaliif ka islaamaati hin jiru ka kiristaanaati hin jiru kanuma abbaa dubbiseessa. Garuu moo kiristaanaatu itti fayyadama amma. Kanaafiyyuu Yesuus akka du'aa ka'een hin amantaa? Ani moo hin amanu lakki. Yesuus Kiristoos fannifame moo bakka isaa nama biraatu fannifame? Sintu jedha waan ta'eef. Bakka isaa nama biraa fannifame. Wangeela bakka isaa nama biraa san eenyu fannifamee yaadattu qabdamu? Eenyuun maqaan isaa? Akka macaafaatti si deebisa moo akkamitti si deebisa? Ani macaafa irraa gaafachaa hin jiru. Maalirraa na gaafachaa jiru? Karaa barbaadden deebisuu dandeessa. Tole macaafa irraa si deebisu? Deebisime. Garuu hadaraa waaqa jiraataa akkanatti mufannee waan caafata irra jiru qofa dubbaddaa yooni waan hin dubbaddeef ragaa hin finne arrabsoo haa jedhamu yoon immoo waan dubbatemeef ragaa fide arrabsoo akkan jedhamne macaafatu dubbate jedhama. Tole? Kaafanni fame eeyyeen dhugaadha. Kaafanni fame suni yaadoo koo Yesuus miti.
akkana narkeetti amanutti fannifame Yesus miti inni fannifame sun eenyu jechuudha inni fannifame san raammoodha akka macaafni jedhu jedhu immoo wangeeluma jedha wangeeluma isa jiraata warra du'an keessa maa barbaaddu jedhu maaliif Yesus du'a moo'ee ka'e ani beekne maaliif bakka maal jedhu ragaa qabatamaadha waan ta'eef haadha koo kunis ragaa qabatamaadha kitaabumaati qabdu kitaaba keetirra jira raammoo fannifame bakka isaa raammoodha hin jedhu naaf itti okay bareeda inni fannifameetu inni raammoodha jedhee qaamni sadaffaatu ragaan baanee fi isuma fannifameeti ani raammoodha ofiin jedhe no akkasittiin gaafiin jalliste ani sin gaafannee barsiif deebisuuf jira malee gaafii miti kun beekame ani raammooti bakka isaa fannifame immoo ragaa isaa akkas jedha sidii goota isuma fannifameetu ani namas miti raammoodha ofiin jedhe macaafa keessatti kamtu isuma fannifame harki urame miilli urame sun gartee isumatu ani namaa miti raammoodha harka kiyya uranii fullaasan miila kiyyallee uranii fullaasan warri baashaan nama marsee jira akka saree adamsituutti afaan leencaatii na baasimee du'a na oolchi lubbuu takkittiin qabu tana du'a na oolchi kun uffata kiyya wayaa kiyyallee narraa baasan hirmaatan jedhee dubbate hamdi walla keenyami ani si dhagaya macaafa keetti jedhaanaa miti Yesus Kiristoos yeroo fannifamu warri hattoonni sun Yesus Kiristoos warri hattoonni gaafa jedhamu inni kara mirgaa maal jedhe inni kara bitaa immoo maal jedhe ishee kanuma siibe tole bareedaadha ati mataan keetiifuu yoo Waaqayyo jettu taate Waaqayyoon hattuudhaa wajjin fannifama jettee yoo yaadde xiqqoo rakkina ittiin xaluudhaati sitti hafee jira jechuudha Waaqayyoon inni dachiisamii uume qabamee tumamee garafamee huccuu irra ciranii irraa baasanii hattuudhaa wajjin warra hannaan qabamee mana hidhaa ture hammana hidhaatti sababii hanna isaaniitiif duuti itti murteeffamte wajjin hattoota wajjin gaafa ajjeefamu waaquma dachiisamii uumetu hattuu wajjin fannifama kana situ akka teekkatu beeku obboleessa keetiif ka'a ragaa sirii eessame boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbisame obboleessa kiyya akka na fixachisine fixadhume tole baay'ee walgata macaafa qulqulluu fi jecha dubbachaa jirtu ani macaafa irraa ragaa siitu ragaa nan gaafanne malee ani waan dubbadhuuf ragaa siiti akka ati jettetti garuu maybe immoo ani ragaa sii wanniisa obsisa ani ragaa siisiidha maybe hayyee tokkoffaa Waaqayyoon inni dachiisamii uume si uume hattuudhaa wajjin cafaqamee hattuu wajjin fannifamuusaatu dogongora wanni kana jedhamu jiru Waaqayyoon fannisan jiru isaa turatti hojii isaaniitiif fixadhu naan jette Yesus Kiristoos garuu sababii anaafsiif fixadhu naan jette kana dhugaan jiru jaallattuu fudhadhu obboleessa fixadhu naan jette barnaa afaan dubbachuu sirra hin Kanaaf Waaqayyoon hattuudhaa wajjin hin fannifamu inni itti aanu immoo obboleessa kiyya cubbuu dhala ilma namaatiif jecha du'uudhaaf dhufe kanaan jettu taate hattuun lamaan san sababa hamna isaaniitiif jecha yakkitti muramee fannifame erga cubbuu namaatiif ka dhufu ta'e maaliif hattuu saniifoo hin fannifamin hattuun lubbuu siitirraa maaliif sababa cubbuu hannaatiif jecha maaliif fannifaman edaanuu inni cubbuudhaaf dhufe aboo ani cubbuu ilman namaatiif jechaan fannifamuu dhufe waan ta'eef jarri lamaan kunilleen cubbuun isaanii hannaa isaanis nama isaanirraa hillee fannifamuuf waan hin deemu isinii fi isaanis anatu fannifama
dhaloota dhufaa dabra hanga guyyaa isa dhumatti dhaloota wal horan hundaafuu warra duraatii fi warra boodaatis anaa irraa fannifama waan ta'eef cubbuun isaaniitiif anaa fannifamaa jara kana gadhiisaa jechuun hin dandeenye jarri ifiif lubbuu isaaniitirraa ifirraa fannifaman. Inni itti aanu immoo obboleessoo ani namas miti raammoodha macaafa keessatti jedhe duba ati raammotu waaqa jettee waaqessitaadha. Esi waa tokkotti gaafadhaan karaan jannatatti geessu yookaan karaan jireenyatti geessu Yesuusidha moo Rabbiidha? Jannanni nu kan Yesuusii miti kan Rabbiiti. Baay'ee ani ragaa si fidu qoosaa baay'eedha. qoosaan obboleessa siyyaa waangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa takkarratti baratootaan garaan keessan irraa famiin waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa kiyyaa keessa iddoon jireenyaa baay'ee jira jedhe mana kiyya keessa hin jenne mana abbaa kiyyaa keessa jedhe abbaan saa'een rabbii tokkicha jechuun abbaa dhalchee miti abbaa uumaa isaati abbaan isa uume rabbi waaqayyotti amana anattis amanaa laal waaqayyoon kan inni kami okay mana abbaa koo keessa jedhe mana kiyyaa miti mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'ee jedhe manni sun yoo jannata ta'e jannanni sun kasaatiin harabbiiti ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 dubbisime. Kuni siigalee kuni siigalee fudhattee Hani amman tana si fide kana fudhattee waa'ee ragaa si beesaa irraati adda. Fudhattee moon fudhanne dura fudhattee moon fudhanne hani amma si fide kana jannanni kai Yesuusii miti kaabbaati jee jireenyi barabaraa kai Yesuus akkan ta'in Waaqayyo abbaa akka ta'e fudhattee amma isa yoo jireenya ani waa'ee mataa irratti ragaa si beesaa. Lakki amma kana fudhattee kuni bar quraanaatti. That's not my book. Kuni kitaaba kiyyaa miti. Kuni kitaaba keeti. Kitaaba kee kana kan fide kana ni fudhattamoo ni lakkifta. Maal gamne? Jannata Yesuus akkan qabne jireenyi barabaraa kan Yesuus akkan ta'e manni sun ka abbaa akka ta'e ni amantaa. Ragazzi riesce Durani amantaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa takkaan fide. Jaarraa dubbisime. Maali Jahamit lakkoofsa lakkoofsa takka kamtu dura. Jaarraa dubbisime. Lakkoofsa jahaa fi lakkoofsa takka kamtu jalqaba. Naan dubbistuwaati. Okay. Karaanis dhugaanis karaan dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyu gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhe. Argite? Deebiti deebee waan deebee. Abbaan kan kami abbaan kami yaa fila. Walitti neesina isin saallaa keessanii fi isa abbaa Yesuus walitti fakkeessina tokkon ta'uu gonkumaa. Akkas hin jenne abbaan eenyudha? Ammayyuu furannee isaati. Ragaa si beesaa. Obboleessa ati haasa'u yoo beekte yoo haasa'u hin beekne takkaan na barsiisime takkaan narraa baradhu. Maal faasirraa baradha? Waa'ee abbaan eenyu maaliif abbaa ta'ee ilmi eenyu ilma maaliif ta'ee ilma akkamii waan kana takkaan na barsiisi takkaan narraa baradhume. Anamma dubbiste maal dhiiste? Si humnaan miti. Humnaan lakkii nan dubbisifne. Ayyooti humnaan naddeenu. Humnaan jechuun yookiin wanti sun keessa yallaa dubbichisu dhiiga qabaachuusaa arginaan dhiiste maa isa dhiiste? Gaafii biraa gaafattaa? Ani si dhiyeesseera. Amma achi gaafii si gaafadha. Dura kana naa deebisi. Gaafii si gaafadha. Eeyyama maara?
نادي بست منادي بست إبسان لا تجهو رفي إبسان في إفتون أسرة شفتو إفتون أكينجي خنا نادي بست منادي بست أنا سينجا فتاة في ديبسة ما أصلا نادي بست نينا قافتا أبان أيو هو نمني قال سينجا فتاة أبان أيو المخدات جنة بيت بري سري جنكولا دي المخدات جنة نوتي والله سنبونا نوتي أيو أبان كويس اسمه سيدي يسوع تيما أبان أيو كويس غافي كنا سي غافا أبان أيو مالتا ينا يتشي چاہتے ہوئی نا تے أبان أيو بو يا أبان أيو مال جو چوڑا غافي اپنے غافا تا غافي پتہ لو غافا سأل مواد كي ينرى غافا دوفان لقد خيخنا يو بيخي جنن جريني برابرا خي يسوسي متخابات ديك لغافي ديبي إنني سكرغا جامان دو بزنس انجي هاي أقولنا دوغاني سكراني جريني أنا يوتي مالي غرابان دكان جي أبان سوك إنجي نان دي مي لقد خيتين تيمي لقد غربا Beredar. أبان سن إيه كوي كوي غافي سي غافا La ilaha. أدا فرتا La kana madeli si infrasa. Ana sirra fula ta gafi sa. نو 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 غافي غافا تا كانوا Jadi ye gafi yo kana falsa sitina tide bisa ye gafa do. ايش اب يوكني ني ابا جني فن ابا يسوع كريستوس جني كوام في الله سنجتا يوكي ربي جتسون افورا مو فون كاكابتا مي يوكي فون كمولا تونتاني جانا رغمو Allah ni kakkabatam. Ni kakkabatam Waaqayyoon. Allah ni kakkabatam. ايش حلان اركم رجاله ما قباي كوني لغار انا صوب Jedhu kas. لكن وانا نركن قوافنا Jedhu namaatu asirra kaasee suuraa see kaasee kas godhan. Kiltaa yadee harki rahmaallachuu keenya bitaa fi mirga qabnaa mi harka? Miti? اركم رجاله ما قباي مالك جاب Waan siin jedhe harki isaa lamaan akka harka mirgaati jedhe. Malee nama bitaa fi mirga itti bitti qiyyaa fi harki mirgaa qiyyaa humni isaa takkaa miti. ايش Inni nama akkas. اركي سامر لما ميرغا تنجلس مالك جاب Harki isaa lamaan akka harka namaatiin harki namaa tokko jaba tokko laafa tokko humna qaba tokko hin qabu. مالك تو اري ناندي بني Naan deebine اركي قباي maal jechuun harka waaqayyoon harka isaa malu hin qaba. Wangeela irratti miilaas ni qaba ijaas ni qaba harkaas ni qaba waaqayyoon. Salaamu alaikum. إذا ديفيد Laa dura wangeela kee gaafachuu qabda bara bibi osoo waan wangeela kee tira jiru waaqayyoon ija qaba harka qaba qaama qaba miila qaba seera uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa yoo dhaqxe hunda argachuu dandeessa. Walii galee ايش so osoo waaqayyoon kan kee qaama hin qabu harka hin qabu ايش وای کو غافي تک سیام حلان تو کومو با gaafii 3-4 na gaafatte war duroo si deebisee bar gaafii hamdii san deebisne dura eenyu abbaan ni gaafatta bar sendin ne bar ananno yoo gaafii san deebisne ni gaafatta kuno ni gaafii si gaafate nan deebine fa goobasi gaafii kana gaafachuu jirti si deebisee bar Qurbaan magaalaa fi xeenaan kan kee Waaqayyo Yesuus Kiristoos karaadha dhugaas jireenyaas mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira jedhe abbaan san eenyu siin jedhe Ustaaza yoo dide an ragaadhaan fidaaf ragaa obboleessi Araan keenya jira qurbaan waan Yesuus fannifame moo eenyu fannifame naan jennaan lakki obboleessu ani Yesuus ni fannifame jedhee namanu akka macaafaatti illee fannifame raammoodhaan jedhe waan maaliif macaafatu dubbate ragaa nagaafadhu ani sii fida ايش انا لا ايش باي ما تقول كلهم بيكو نموت ما تقول كلهم بيكاين اتي اكادا تدي كتيفي اكادا ني نجري جرغا lakki akka barna hiikame laala obboleessa kiyya afaanota baay'ee hiikamee dhufe Kemas welcome. Afaan Oromooti. Ente zaata nama mataa nama busti. Wangeela dubbisee dhufu qurbaan. Laki dhiisi haa ta'u muwaas dhiise isaa. Geetu.
Oh, Sagaleen kun dhaga'ama. Dagaan. inni gaafate. Mee waan tokko waan inni si gaafachuu barbaade jira sila haasaasan kee kan amma haasofte wajjin wal qabatee waa waliin si gaafachuu barbaade jedhe mee waan inni si gaafadhu kana hamma irraa beektu hin adeemte. Abbaan inni Ani isaan gaafadhee hin jiran. Kanaaf gaaficha sana deebisuu hin dandeenye isaan. rabbiin Ati mee immoo gaaffii kuma dura beektaa gaafiin kun jalqabarraa ka'uu qaba miti jechuun nuti imma inni waliin mari'anna jennu quraana keenyattis wanti jiru quraana keessatti garaagarummaa kan isa nama jedhe قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جد garaagarummaa bira fiigne dhaqurra waan tokko nu taasisu yoo qabaanne jenne waan sana irratti walii galaayii waan wal hin taane irratti immoo wal mormuun dhufaa jecha jalqaba irratti rabbiin meeqa jechuurraa jalqabna kama Eeshi. waaqni meeqa kanatti beektu jecha kanatti itti amantu meeqa waaqa Eeshi. Ani waaqa tokko. Eeshi. Gaafisi gaafadhaan. tokkichi suni maa dura an kun fixanne baran maal taate maa geettu duraan kuma nama fixadhutti naa obsita waaqni tokkichi kuni eenyu Maal jette gaafirra deebi. geetu gaaf waaqni tokkichi kun eenyu Eeshi. maa deebisi ka Waan tokkichi gaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Waan kan biraa jira. gooftaa yesus kristos malee waaqni tokko illee hin jiru jechaadha Kan biraan jiru. okay abbaadhaa fi hafuurri qulqulluun isaafaniiru yesus qofa irratti hafe jechaadha Lakki. Jechuudha. Abbaanis. Ilmis afur qulqulluun isaan sadeen tokko. abbaan kootii fi anii fi namni sadaffaa tokkos yoo dhufe tokko ta'a Akka ati itti miti. Hin ta'u. ila geetu laamala wanti irraa dubbataa jirru amantaadha miti lakki wanti irraa dubbataa jirru amantaadha miti amantaa gaafa ta'e jedhe amantaan ilaa geetu laamala wanti jiru amantaa islaamummaa yoo kaate na gaafatte jette an amantaa islaamummaa sammuu koo irraa uume sitti himuu hin danda'u kitaaba mataa ofii qaba kitaaba sanarra dhaabadheetan ragaa kitaaba sanarraa sii fida hunda isaa jecha ragaa ati na gaafatte sana atis inni waan tokko si gaafadhee jedhe ragaa kitaabarra dhaabatteeyyii naa fidda amma abbaanis ilmis hafuurri qulqulluunis tokkichaa jette miti akka inni immoo tokko hin ta'in macaafa qulqulluu keessatti bakka hedduutti wanni hedduun namaa ibsa ragaa fiduun bareedaadha waaqni waa hunda gochuu danda'amu hin danda'u Hin danda'a. Ustaz Muazzez gargaarsataa jenna hoggota akka handimii hoggota akka wanta akkatu jira laal anaaf ijeetu gochaanii jira dubbiin anjeessanii booyu jira deega ragaadhaan kan naaf jedheeti malee lakki rakkoon qabu ragaa baay'ee na gargaarta hamdi an maaliif jennaan amma kitaaba macaafa qulqulluu farkaan qabu beeyta ragaa na gargaarta maanta nama dubbiin arreefu jee takkaa fi booyu jiraan siin jee dubbiin arreefu jee booyaa jiranni sanin ragaa geetu bu'aarta geetu hin bu'aa jirtaati Yaa? hin bu'aa jirtaan jedhe Maal? ishi jala asa deebinu amma wanti jiru ishi waaqni waa hunda gochuu danda'amu hin danda'u Ragaa fidi hin jedhame. Naaf fida naan hin kenne. kabar waaqni waa hunda gochuu danda'amu hin danda'u hin gaafadhe bara Adini hin waan danda'amu hin danda'u hin danda'u. Hin beektu. hin danda'u Hin beektu hin jedhee. Maal lagaa fi maal geetu bara amma wal arrabsuudhaaf walitti loluudhaaf hin galle bara nama afaan nagaansi dubbisaa jira bara beekame wanti lola fidu hin jiru bara kana keessa lakki geetu lakki ilaa dhaggeeffadhu laa
waan irratti wal taanu irratti wal ta'aa dabarfannaan jedhe miti wal ta'aa deemne jechuun immoo akka nama arrabsuudha hin beeku Koy. kanaaf waliin danda'anis nagaadhuma wajjin haasa'aa deemudha. Koy. Ragaa kina haasa'u. Eeshi jeelan keessan as keessaa waan jiran macaan qulqulluun namni barreesse sun nama waa dhugeetu barreesse. Maaliif akkas jechuu dandeenya? Yoom akkas jedhe? Ani viidiyoo tokkoon arge abbaa caalii fi sun egaa sun itti deebite sana rakkoon qaba Abumaazii wajjin haasofte Abumaazii wajjin gaafa haasaatti seentan iyyuu wajjin itti deebite waan irratti akkas jedhe hedduu qabaachuu danda'a. Lakki waan irratti jedhe sana qabaachuu danda'a isaa wajjin haasofte. Anamma ganaa wajjin haasa'aa jirta miti kan tokko miti lakki Abumaazii baran Abumaazii miti baran Abumaazii achi gad jira. Abumaazii miti garagara maqaan lamman kun jechaa. wala rabsuu barbaadee Lakki wala rabsuu miti ati imma hilloo laa jirta beektaa akka waan nama uleen na dhafuudha lakki laa afaan nagaatiin wal gaafannee wal hubachiifnaadha na dhawwee miti isa miti bareedaadha ammoo wanti jiru maal seese geetu rabbiin waa hunda hin danda'amu waaqni waa hunda hin danda'amu hin danda'u kana amma gaafiin an gaafadhe jedhe jecha hin danda'aa jette miti hin danda'aa jette gaafa waa danda'uu kana gargaarsa taajamamu ofii ofiitii waan barbaade murteesse waan barbaade hojjete kan barbaade cabse kan barbaade fayyise akka barbaade gochuu danda'amu gargaarsa taajama. Maal gaafii dha bara? Jechuun gargaarsa taajamamu of danda'aadha rabbi. Rabbiin of danda'a waan Waaqayyo of danda'a waan barbaade murteessu moo gargaarsa taajamaa? Waaqayyo maal jechuu keetti? Ilaa fakkeenyaaf anamma yoo waan tokko hojjechuudha jedhe waan hin dandeetti guutuu irratti qabu nama sin gaafadhu namaanis hin mari'adhu mataa kootiin hojjechuu nan danda'a taanaan murtiin kan koo sirriidha taanaan nan hojjedha dhaqee. Minimum waan sana irratti immoo gargaarsa barbaade jedhe gargaarsa barbaade hirkataa jedhama namni gargaarsa barbaadu. Waaqni waa hojjechuudha waa murteessuudha waa uumuudha waa dhabamsiisuudha gargaarsa wa'ii taajamamu of danda'ee jiraataadha. Maali reessite waa kana gaafii kee gabaabsime? Nan gabaabse waaqni waan hojjetu keessatti of danda'ee jiraataadhamu of danda'ee hojjetaadhamu gargaarsa taajamaan jedhe waaqni waa hunda hojjete jette miti waan hojjetu sana keessatti mataa ofiitiin akka barbaadetti ofiin bulaadhamu qaama biraa kan isaa ajajee kan isaas heeyyama sanarraa fudhatu qaba. Waan fideef beeka. Maal barbaadde? Maal jechuu barbaadde miti bara ilaa waaqni Yesuus Kiristoos qofaa jedhe. Waaqni ofiin bulaa miti jennaan deebisuu illee dadhabde maalii jennaan gaafa dubbii waaqaatti deebitee jettee waaqa yettee sassaamantutti gaafa deebitee macaafa qulqulluutti deebitee jette waaqni ofiin bulaa ta'uusaa waaqni danda'aa waa maraa ta'uusaa waaqni gargaarsan barbaadu ta'uusaa argita macaafa qulqulluurraa. Gaafa immoo deebitee dhuftee jette amma taakurraa waa tokko iyyuu hojjechuu hin danda'u jedhe. Yesuus Kiristoos innati waaqa goote jechaa. Waaqummaan Yesuus Kiristoos asitti kufe jechaadha. Dhiiggii gooftaa Yesuus lafa kanatti ittiin hojjechaa ture. Maalidha ree? Maal jettee? Inni jaamaa fayyisaa ture. Inni cubbuu namaa dhiisaa ture. Inni jaamaa fayyisaa ture rabbitu kenneefisa. Sin amma ishee rabbitu ni kennuu danda'a. Achuma irratti akkas jedhe jechuma sana irratti akkas jedhe jechuma sana irratti wangeelli san eessarra jira saboo naa himaame. Erga rabbi kenneef eessin Nabii Muhammadi. Abu Muhammad. Boqonnaa shan lakkoofsa soddoma. Maali Yohaannis? Yohaannis boqonnaa shan lakkoofsa soddoma naa banime. Yohaannisiin shan soddoma naa baniiti. Gaafa boqonnaa shan soddoma bante jette Yohaannis irratti ammataa korraa waa tokko hojjechuu hin danda'u gaafa jedhe hirkataadha jecha. Tokkoffaa kana hirkataa ta'uu isaati. Yaabturraan.
Abdurrahman Tesawat. akkana kun wala geetu waan tokkoon sitti dhammadha geetu dhumarratti waan tokkoon sitti dhammadha geetu nurkaa cuftee baate beekamaan sammuu kee irraa immoo cuftee ba'uu hin dandeessu sammuu kee irraa gaafii sammuun kan keessatti kaasu cuftee ba'uu hin dandeessu gaafii sammuu keeti jecha maalii jennaan sammuun kan keessi gaafata umrii kee guutuu waaqni Yesuus Kiristoos qofa jechuu baratte ati namarraa akka inni hin ta'in immoo jechuma isaa Yohaannisuma boqonnaa 5:30 irratti gaafa bantee jette bishaan qorraan jala yaa'e jecha bishaan qabbanaa'aan kun jecha kan kanaa kana fakkaata tiyya xumuradheetiti fitinaa agartan gaa'e sababumaas asumatti boqodan Baga sii barite akkamatti addaa hubanne. alhamdulillah wallahi mirqaana jira sii bariitee miti baramaan bira zuurii jirraa bara Zuri ya salam. Allah musta'an. Ardi Rabbi ya maaltu beekatan namni Qur'aana irra qaree ammoo galtii fi bar. amma zuurii jirraa shuuf laalan malaal isin agarsiisa katti jiru Hawla wala quwwata illa billah. ala kana ni agarta Niin arka aduu ajaa'iba. lachin masjida Masha Allah tabaraka. aduma bareedu tanaa jira kuma shuuf dunyaan kana jira Kuno ya salam. Rabbiin kun oofee kana guys. Min ayati. ومن Allah آياته yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara. Masha Allah. Baga zurii geessanii baga ishaa'ii geenye baga kaanis subii gee. Subhanallah. akkasii kun namni والله يعني ورا لي الباب وري اركم عليه سبحان الله والله يا جائل الحمد لله والله يجزيك نجاة الله حمدي مجا أكن كانت فنيان قبل بيتا مجا لا طعام الكبار ثم الصغار يعني ثم الصغار يعني ورسل برتي أمور قافت قبضو غربا مجافنا خرنان سنتي خرس بيتين بين يا ابو التسباح لكي وانت دامبك يا والله مواسكي يا صاحب البيت أدرى ما في بيتي جان أبا مناتي ومن ذاك تجرو إرقى دي فقيني أبي خجان ومن خلي مناتين يا أن إفدورك أبو في وانسان التسباس يو خاني ديم أما سلانا أدنا سين ديم مالي of durak amna one of durak amnuni jirani bete لكن أما قال أما لا جولين ناموسان قبض بيتها والنسان اتفقاتوا ربي هين الرب سيد تبرو ربي الرب سون قبات ما جولين خما أتي كتاب سرات تفيدين بانا بيه خما أتي كتاب سرات تفيدين خنا ربي هين الرب سيد برو قبي هرد التبنغربوتو تمني دقيسي amma haqiiqa dubbachuudhaaf nama naa fi abu muwaas harka ol qabnee rabbi kadhannee kadhaadhaan finne ilma kadhaan jalaa oofte moo naqee bara muwaas ofeetti illi magalche deemeeti mucaan akka waaqayyoon gartee ni beeka aqlummaan tanaa baliin isaa al-nafsii basiira inni arga akka waaqni gartee gargaarsatti naa jenne riyaalitii ni beeka ofee deemuusaa faayidaadha bara يا أنك سمعت إتسنت برمتي أبو معاذ لا ديموسا فايدة مالي فايدة بيتا همدي خيا ديموسا واللي فايدة في نماز جلتها إلى الجروج جولة كريستانا جولين كريستانا لا يروني فوان تكون تيتني دليل نقول هذا دليل إنسان سنة سنة بس أنا كذا تلاقي جولين كريستانا هتيسير على الكسور نيجالاتها وقمت تجافين تون أصولي بيشا قرتلا فحكباتو تاتي واني والنجاو نجرو وانجاو تجرا تسيجري نقول أنا كمان سلاني زورين جايسين بارك الله رب سنرا تبري سا كريستاني غارين دفو في سا كريستاني همان دفو زد بينا كريستاني ما باين كريستانا دم فاد دفو من أبي موازني بين الكن سا سجلي أسيتي أكيد توبيا أسيتي أدان كوني جر كريستانا करते अरूरा गुब्बा कबते जल्दी चपाफान नु दुफा मेरे सासन आते मना कर रहे गम्मचू जानी तो को दुफे سان سامو أسمع يرو لفت ربي نجيت أتلو يتشون تساني سنأكم أرضي الدنيا رادته ada amala kita sedomia be kristani nagi anu huda akan تولت يا معزز عمري ربي عليه شوية